السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هردفتوتا حلال أوروتوب أكم جرتو نجا كيساني أن نجا الحمد لله هرا شوربا رمضان كيساف سنيتو شوربا إساشاني سنفك أبد إيدو فيجرا فيديو مراسا فيديو برابو سيتني في إسهدو في كيا دلقي أكاميتي أكدلقو ولما لالا بسكوتا سندلينا مي ولما انجل كاميتنين إلا الله نفانا ترى أولا بسكوتا دلينا برشقو بشاني إسا توقو آنن إردي مانكا شاي توقو همسودا قراج سوك إدا مانكا شاي كتي سكارة مانكا شوربا سديه بسكوني سكارة يوقباتي ميايا داكو أكو مارغا جرتن برشقو ما آنني سني إس سدي فيدما آنن إسا توقو يفيدمتن برشقو برالي يفيدمتن آنن إسا توقو داكو يمو إس سديه أكس والكتا نوتا رمضان بحياتي شمال مماتي يا رب دعاتي تقبلها طول رمضان ندى رحمة من ربنا نعمة أوليفا أويلي إرجع كان سكومني بودا دايكا كورانيف ورقات تقول إيه دايكا كورانيف كانوا متبيسا إدو ججاباتا ججبيسيتنين بوكيسي إسيني اللي أكاسوما ججالا أكاسوما بوكي فتا أسبرتي شوربا دلينا شوربا هدو لافا قلوبي في بشان إرقادان في استنبول بشانت قلوبي قوتاني ججالا سيني بناتو شوربا بشان مو سيني مسانين إسادي بربادا غيرو أما فلامت تقولي توقو إمو بودر تقودا زيتي وني أنت تقول إيه أول فيجا هنجيجا أكن جينيف زيتين كوني مو سينكركارا تكستني زيتي جبران بوفتان كنو شورباتيني تكافي بشان إسلامة أكنا فرطتي بريدة إجرا استقول مو جبران تيدا إرجعين أكنا فرطتي بوده شر هنگاسي إسا كست بالجسا ور يوتيوب channel كنا هاريا تاتن يوتيوب كو لايك سبسكرايب gochuudhaan maatii naaf ta'aa isiniin jira warri maatii naaf taatanii jirtan immoo yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa laayik gochuu hin irraanfatina wal cinaa dhaabbachuu wal jajjabeessuu qabnaa jedha shorbaan koo bilchaatee akkaan barbaadu sannaa ta'ee jira amma soqiddaa fi sukkaara itti godhadha sukkaara akkuma abbaan fedhutti sukkaara akkuma abbaan fedhetti itti godhatanii sukkaara namni hin feene illee waan jiruuf سيني ما شوربا سنين آنن إسلام تقولنا إرجع شوربان كي يبلشاتي كوبا هيبود يبيد جلاهي رسي آنن إسلام تقولنا كنو يبيد جلاهي رسني شوربان كي نانوجه هجرة بريدناتي هجرة كم بربادو أما إذا إتآن تفوفنا نفعنا ترى دايكا كودان بودا كاريف بوكيسي اما بسكوتا دلغو فتيمنا كانوا اكاس ايغودي ارغا ممورادي بودا كوني اكان غوغوينيف فيستالا غوبا غودي كان مالك وقول أفديم هنقر وماتي تنول اللالا إرقدام مات إبو دولي تدي بيسا تاكوما كدام مات إني يو مموري جدي كيسيسا أني أكا بسكوتا أوفيني كيسا دلغامو كشكشا كناتو وان برباديف أكا فاتيرا نم فاتيرا دلغو تولي تدي بيستاني ردي بيتاني دام ماتان
akka faxiraatti walitti deebisee erga lammaffaa daammatee booda kunoo saayizii barbaadanii murachuu dandeettanii. Zayitiin kiyya o'oo xiqqoo qaamashaaf muree keessa darbee ilaala. Qaamashaa sun yeroo gubbaarratti ol deebi'e o'ee jira jechaa san keessaa baastanii buskuta keessan itti guurattanii. Buskuta keessaa yeroo itti guurattan daftanii itti guuruu barbaachisaa. Wal keessa akka nu jalaa hin taane. Namni daftanii itti guuruu hin dandeenye jiraatan akkuma murtanii asumarratti harka keessanitti guurattan zayitii gubbarraan gootanii akka walitti isin jalaan qabanne akka reef godhisan gootanii kunoo hundayyuu guurtanii harka keessanirra guurattan. Kana haaluma laafaadhaan wal keessa nu jalaan ta'u kun bilchaatee kun wannaan jiru nun jajjarsu. Kana turre caalaa aanaaf laafaa ta'ee isin akkuma isinitti tolutti godhachuu dandeettanii. Walitti hin qabatu yoosuu addaan bayaa firfirri jechi keessatti. Kunoo buskunni kiyya kana fakkaataa hedduu bareedaadha. Keessi isaa laafaa hin ta'u kashkash jedha. Ilkaanitti illee nama hin jabaatu. Normaalii akkuma buskutaa ovinii keessa dalaynu akkasuma nuuf ta'a. Qaamashaa yoo barbaadan yoo isin guddate osoo daqiiqaa 10 san ala hin tursiisin fuutanii firiijii keessa kaa'achuu dandeetta. Firiijii gubbaa keessa keettanii borumtaaf isinitti akka ta'utti jechaadha. Borumtaa san immoo firiijii keessaa baastanii daqiiqaa 10 ala tursiistanii deebitanii akkuma ammaa kana dalaydan. Amma shorbaa isa itti aanu dalayna. Zayitii maankiyaa takka, qullubbii firee takka, zanjabila xiqqoo isii, kaarotii mummurame, daqiiqaa 2-3 xiqqoo ibidda seensisaa, qaariyaa faranjii isallee akkasuma xiqqoo ibidda seensisaa. Achi booda shorbaa keenyatti goronaa. Shorbaa kubbaayyaa tokko daqiiqaa 2 erga ibidda seensisnee booda bishaan kubbaayyaa masaniin isa 2 itti goona. Soqidda hamsudaa gurraacha. Hamsudaan isa adiidhaan illee jira. Isa fayyadamtanii kama manaa qabdan fayyadamuu dandeettanii. Kunoo yoo feetan sukkaaratti godhachuu dandeettan. Shorbaan kana fakkaataa gahee jira. Ijaanoo itti ilaaltan furdaadha, bareedaadha. Amma keessa itti aanu isa sadaffaa jechaadha. Shorbaa sadaffaa namni dhadhaa qabdan dhadhaa yookaan zayitii itti gootanii qaariyaa mummurame, shunkurtii murtanii qopheessitan. Qaariyaa shunkurtiin xiqqoo haga bifti isaa gadi duddu'utti akkanatti erga ibidda seensistan booda soqidda, foon lukkuu mummurame, timaatima. Amma haga timaatimni gadi bilchaatutti akkanumatti harkumaan susukkumaa ibidda seensistan. Chicken masala powder, irdii, black pepper itti godhatanii hamsuudaa gurraacha jechaadha. Zanjabilaa fi qullubbii walitti tumame. Shorbaa keessan bishaan birciqoo 2 hanga seeraan wal seenee bilchaatutti akkanatti ibidda jalaa hir'ifattanii
waliin dhadhahaa laaltan. Kanoo furdaadhaa bilchaatee hedduu namatti tola. Kanoo kunillee dhumatee amma isa itti aanu viidiyoo muraasa buuseetiniin isin agarsiisaa jira jedhee isin himee jira. Amma qaqqaliidha. Qaqqalii isin agarsiisa. Foon re'ee erga dhiqxanii haala barbaadanii qopheessitan booda distii keessanii guurtanii shunkurtii mummurame itti gootanii timaatimallee xixiqqeessitanii murtanii irraa laaxxanii irraa quncistanii jechuudha dhiifama. Zanjabilaaf qullubbii walitti tumamee qophaa'e. Zanjabilaaf qullubbiin importantiidha. Hin mi'eessa. Isa irraan dagatina. Qonda barbaree. Irdii. Itti baay'isuun qabdan irdii. Nu jalaa hadheessa. Barbaree firee isaa. Dimbilaal. Bishaan xiqqoo isuma wal qixa goonee yookaan immoo isa bira xiqqoo ol dabarsinee bishaan erga itti naqnee booda akkana waliin dhoytanii wal seensistanii itti qadaadanii daqiiqaa 20 hanga daqiiqaa 24-25 tti banaa laaltan jechaadha. Kanoo qaqqaliin foon bilchaatee addaan babbahee bareedaa ta'e gubbaarraan soqiddatti godhatanii qaariyaa bifa garagaraatiin murtanii dhadhaa viidiyoo muraasa buusee fidee jedhee isin himee jira. Viidiyoo haala laafaadhaan dalagamee kan namni hedduu jaalateetiin hin jedhe. Isinittis dalaguudhaaf hin ulfaatu ka jedheetiin yaade ofii kiyyaa dalagee ka jaaladhe akkas ilaalee isinii fide hedduu bareedaadha. Haaluma dalagame kanaan yoo dalaynan akkuma dalagame kana ta'a hedduu bareedaadha yaalaa isiniin jedha. Kanoo kana fakkaata. Amma shorbaa biraa dalayna. Shunkurtii hidda takkaa fi timaatima hidda takka. Zanjabilaaf qullubbii. Bishaan burcuqqoo tokko. Ibidda erga seensisnee daqiiqaa 2 booda maashinatti naqnee tumna. Maashinaan dhoynee kanoo timaatimaaf shunkurtii qullubbii soqidda barbaree irdii foon hoolaa bishaan asis zayitiidha garuu dhadhaa yoo qabaattan dhadhaatti godhuu dandeettanii hamsudaa gurraacha zanjabilaa fi qullubbii yoo itti gootan hedduu bareedaa ta'a. Akkanatti erga bilchaatee foon isaa bilchaachuu erga beektan booda shorbaa kanatti gootanii bishaan kubbaayyaa 3 ka ta'u ibidda jalaa hir'ifattanii daqiiqaa 20 hanga 30tti bilcheessuudha. Hmm.